Hi, my name is Ahmed. I come from the glorious country of Iraq. السلام عليكم. مكانقي أحمد عتيقي. إدون رادفي عراقي. نمتن أمانتي إسلام خستر إلى تغيسها أني توكو. وبليس أخو. أما قافت شويندن دي سواتي. درج الران ورطن أمانتين ساين إسلام تهيني في خنما. إيجاسي أمو بودر الراسي في خناتي. قروبر دكتور ركوتي جا في قافت جانسي في ديسو برباد. لكي بخبر. هجاني في إفساتو مكانقي أحمدي أمانتا إسلام خستن إلى دجت تيمس. لكي أمانتي تنرى شكين قبل. تنافو أمانتي تنرى باتي جرتجتشو. خلاص قافت الران خيتي. قالتومي قافنتي تندراني مالف نتين دقيمني إيماننا تدقيمو خنا في مسلم توتا قريت تدقيمو خوني إيمانني سني مالف نتين دقيمني خنين أني عبادة غرغرا دلقو أكسمو عمران لي قد تنجرا خنو ما ولينو بديله هدود أن دلقي دليله هدو خيسة تنبوي أكسمو قاتك تكا إفنا خيسة صلاة واجبار لهن صلاة أني كتابه هدون دبسي وهي أمانتاتيس كرأين جرا حقتك فيلم دوكمنتري اللي لالي تنجرا إنما فيديو لي تيتيس هدود أن لالي سموت يا خيسة أمو قافوان هدودون النو قافلين تونس ربي رسولها في مسلمها والكبتي قافلتي غيسا استنفرتي في تندرا أتو ديبيلي أمتها فتكاو هواسا فوقاني في سقافتن ديبستو خيسا تكو فكينيا فوقاني في أكن جتو ربين أما وهنداتي ربين أمما أرد دي رجتو هنداهو إسا أميدا جتي فوقاني في دبتو أمما الدنيا تنرجر هندافو أمما تهيتي أتشباس تأجر تأجر خانما والكبتي قافين تياس أكامتي وانيهين أمامين جراجو دندا إيدو قادا واني إني أمي جراج شاجرة إني هو إنيو تؤمي وانيهين أمامين جراجو دندها يو جراته هو أكامتي أقر أكامتي أركو دندينيا جراجو سا أكامتي نبلا قامو دندا قافين تي تنفكاتي تندرا وبليس نخي أحمد أكيجي إراق الراهن دفع أمانتي إسلاما خيستين دلده أماس واجبوتا أكا صلاة خان أمانتين إسلامان رابر بادو يرو غري هنگوتو جتشودان نفهمي وبليس نخي درا قافتيتيف ديبي خانودان دراتيس وانتا كان جتشو برباد يوني في يرو غري gochoota haram keessatti xuftee fi salaata illee yeroo isaa eeggattee hoggaa garii salaachuu baatte amantii islaamaa irraa ni baate jechuu miti. Yooni fi salaanni fardii jiraachuudhaatti amantee odooni fi yeroo isaa takkaahu yeroo inni salaanni kun itti gahu beeytu yeroo sanitti odoo salaachuu dandeessuu ustee bira qottee dilii gurguddoo keessaa isa tokko. Hoggaa garii akkuma dilii sagaa'ira keessa bu'u maltutti kabaa'ira keessaas bu'u malta. Kuni haraami diliin diliidha. Dilii tanallee kabaa'ira taatu sagaa'ira taatu odooni fi beeytu hojjechuun dhorkaadha amantii islaamaa keessatti haraami immoo wanni garii amantii irraa si baafti wanni garii amantii irraa si hin baaftu. Shayxaanni yeroo hedduu wannummaan daangaa irraa si baasuudhaaf yaaluufuu kana imaana kee dadhabsiisee hoggaanii fi imaanni kee dadhabee arke daangaa irraa si baasa. Diliiwwan kabaa'ira ja'amtu keessatti akka galtu si godha. Shayxaanni halkanii guyyaa sirra dalaga si waswaasa akka imaanni kee kun daciifee amantii tanarraa baatu si godhuudhaaf jechuudha. Garummoo ati isa kana dhaga'uu hin qabdu. Hoggaanii fi waan akkanaa kana si kaase dawaa qabaati. Qur'aana keessaa amantii tana keessaa wantoota silaa ittiin ofirraa dhorkuu dandeessutu jira. Saniin ofirraa dhorkuutu sirra jiraata. Hoggaanii fi gara gaafii teetitti as deebinu ati namoota hedduudhaaf rabbiin akka uumaa waa hundaa ta'eefi inni hin uumamin dubbattanaan jette dhugaadha akkasi. Akkasuma uumamni hin uumamin kun akkamitti jiraachuu isatti hubannaa takkaahu beeynaa akkamitti arkuu dandeenyaa akkasuma akkamitti dhaga'uu dandeenya jette. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inni khaaliqa waan cufaati. Akkuma tana dura dhageessisanitti isa jechuun uumaa malee uumamaa miti. Dhugumatti aqliin garii ilma namaa akkinii fi isin itti yaaddu hoggaanii fi waan takka irraa haasa'uu barbaadde. Uumamni cuftiinuu yookiin wanni cuftiinuu abbaa yookiin nama waan san uumeetu qaba. Nama waan san uumeetu jira jetti. Fakkeenyaaf hoggaanii fi ja'an minjaala kana eenyutu tolche yookiin ammoo minjaalaas dura jiru kana eenyutu uume. Gaafanii fi ja'an minjaala kana mahandisa yookiin najjaaraatu uume ja'an. Najjaarri kun maalirraa uume dhiiroo hoggaaniif jettee gaafattu najjaarri kun mukarraa uume jechuun si deebisan. Muka sanoo eenyutu uume Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dhaga. Tanaafis mulxidoonni yookiin warroottan Rabbiin hin jiru ja'an sun hoggaaniif si amansiisuu barbaadan. Gaafilee garagaraa siif dhiyeessan.
waan kana eenyutu uume kana hoo eenyutu uume kana hoo eenyutu uume ja'aniiti waan silaa uumama abbaa qabu hunda siif tarreessan hoggaanii fi hundaaf deebistee gaafii akkasiif dhiyeessan rabbi hoo eenyutu uume sin jaan tanaanii boolla si darban jechuudha ani akkanatti gaafilee walitti uumamni jiraachuu akkamitti beeytan ardii tanaan maletti ardiiwwan hedduun jiraachuudha akkamitti beeyte uumama achi keessa jiru walumaa galatti jettee hoggaanii fi gaafattu deebii isaanirraa siif dhiyaattuutu gara silaa sarara sirritti as dhiiba. Tanaafuu akka nama aqlii qabutti yoonii fi deemuu barbaadde fagaadhu barnootaan jara silaa mulhidaa yookiin warra rabbiin hin jiru ja'uu kana biraa jechuudha. Barnootaan fagaadhu tarkaanfii hedduu takkaan isaan dura jiraadhu. Hoggus gara kanaan si dhufan gara kanaan qabu dandeessa. Yeroo hedduu jarri mulhidootaa yookiin warroottan rabbiin hin jiru amantiin hin jirtu ja'uu kuni muslimootaaf gaafii tana dhiyeessan. Rabbiin uumaa waa hundaa yoo ni ta'e isa hoo eenyutu uume jechuun gaafatan. Musliimoonnis inni uumaa waa hundaati garummoo inni hin uumamu ni uuma malee jechuun deebisaniif. Ati gaafii tana hoggaanii fi si gaafatan yoonii fi ifiifuu nama gaafii tana sammuu isaa keessa jirtu takkaahuu nama shakkii qabu yoonii fi taate asumatti kufuu maltaa jechuudha. Naaf galee mee haa jennuuti gurbaa tokkotu dhufee Joon isa dubbiin teetuun namallee kufalchiisti. Haa jennuuti rabbiin uumaa waa hundaati garuu eenyutu isa uume ni nyaataa ni dhugaa dhiiroo ni dhagayaa ni arkaa akkamitti beeyna akkamitti agarta jechuun yoonii fi na gaafatan maaliin ja'an inni bar rabbii. Garaagarummaan atii fi rabbii jidduu jiruutu kana inni uumaa cufaati isa uumama ati amma argaa jirtuu fi arguu hin dandeenyellee uume isa isaan dura jiraachuu ture. Nuti yeroo fi umriin teenya daangaa qabdi haga jiraachuu dandeenyu qabna inni immoo akka keenyaati miti. Tuni garaagarummaa nutii fi isa jidduu jirtu keessaa tokko inuma namaan fakkeessuu hin danda'amu. Takkaawii dhageesse ati dubbii tana hoggaanii fi amantiin cuftiin walitti dabalamtee akka amantiin tokko keessaa baatu. Ifa obboleessa koo hin dhageenye. Isiin tuni amantii miti garuu waan akka siyaasaa yookiin jireenya hawaasummaatiin wal qabatti. Mee duuba isiin tun maal jetti? Isiin moo obboleessa kiyya isiin tuni maali? Isiin tuni akkana yoonii fi obboleessa guddaa qabaatte fakkeenyaaf obboleessni kee kuni gaaddisa siif taha bakkuma deemtu irkoo siif taha gufuu fi rakkoo silaa si qunnamtu hundaa fuuldura dhaabbateeti siif falmata siif gaachana taha cinqiif rakkoo balaa si dhuftu hundarraahuu si ittisa. Inni siif jiraannaan yoomiyyuu rakkoon si hin qunnamtu. Obboleessa kiyya maalirraa haasa'u jirtaa naaf hin galle. Obboleessa guddaa qabaachuu malta qabaachuu baachuu malta maali maaltu olif fida obboleessa guddaa fi rabbii yookiin ammoo amantii islaamaa. Ilaal hoggaa dhufin gabaabsee si himu dubbiin obboleessaa tuni akka waan rabbiin hoggootu si wajjin jiruu fi si eeguu fi si waliin deemuudha. Wanni jechaa jirtu obboleessni kiyya guddaan takkaa obboleessni guddaan akka rabbiitii akkasii. Inni jireenya keessiif eega jireenya kee keessatti akka sodaan sitti hin dhaga'amnes godha. Ati bicha haasawni kee hagi takka naan galle. Alaa kulliin wahii dhageesse ati warroottan mulhida yookiin rabbiin hin jiru ja'u san wajjin hoggaan fi falmii takkaahuu haasawaa godhu haasawaa keenya keessatti waan silaa dabraa ture wahii dhageesse hoggaan fi karaa sirriitti isaan deebi'an akkam jaanii akka deebi'an wahii agarte. Lakki an kan hin daawwadhe haasawaa David William Campbell moo akkana na fakkaata maqaansaa haasawaa isaa hojii goote san hin daawwadhe. David William mulhidan turre mulhidaa miti. Hoggaanii fi waa'ee mulhidaatirraa naa himu akka rabbittiin amannee fi akka obboleessa guddaa dubbii silaa obboleessa guddaan wal qabatu tana deeggarutti naa himi ture. Atis dubbii tanatti kan amantu yoo nif taate wahiin si gaafachuu barbaada. Yeroo hedduu mulhidoonni hoggaanii fi gaafii naaf dhiyeessan takkaa'uu gaafii na gaafachuuf hoggaanii fi na bira dhufan. Dura mulhida ta'uu isaanii qofattiin isaan bashara yookiin gammachiisan. Akkam naan galle. Laal bakka kana maal seete isaan amantii islaamaa tana cinatti qabatanii jiran jechuu dandeessa. Maaliif yoo kan jettu ta'e laa ilaaha tana qabatanii waan deemaniif isaan fakkeenyaaf laa ilaaha hiikkaansaa rabbiin tokkolleen hin jirudha. Isaan cinaa kana qabataniiti deeman rabbiin tokkolleen hin jiru jechuudhatti amanan. Tanaa fi sababaan an isaan itti basharuu danda'ellee rabbiin tokkolleen hin jiru isa tokkicha malee. Isa tokkicha yookiin illallah jechi ja'u kun ammoo hayyama rabbiitiin gama keenyaan kan ittiin gunnuufi ta'a. So if you have heard my answer, an atheist becomes... Waan silaa isaan irra jiran himneefi jechuu tanaafin an isaan bashara. Faamilii yookiin warri isaanii haadha abbaan isaanii amantii islaamaa fadhan amantii kiristaanaa yahudaa hinduizim buuriizim amantuma feetee yoo qabaatan usaniitii jala hin deeman dura qoratan jechuudha. Mee gara gaafiteetitti achaa deebinu rabbiin hin jiru
jechuun sirriidha. Mee waan takka waliin haa laallu. Mee jara kana haa gaafannu gaafii tana. Addunyaa tana eenyutu uume jechuun yoo nufi gaafii tana dhiyeesseef. Addunyaa tana akka itti uumamtee dhoohinsa guddaa tokko kan waggaa dheeraa dura dhoohe. Dhoohinsa sanirraa kan ka'e samii fi dachiin adda jechuudhaan siif tarreessan. Isaan jecha kana yookiin ammoo qorannaa kana kan irra gahan bara yookiin amata 50 duratti amata 50 numajii. Qur'aanni immoo garuun amata 1400 duratti jecha kana dubbatee ture. He will talk about the Big Bang. This what we're going to talk is already mentioned in the Quran 1400 years ago in Surah Anbiya chapter number 21 verse number 30. Avalam yaral lazina kafaru anna samawati wal arda kanat ratkum fatnahuma. Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together and we Sa hin arganii jarri kaafiraa kuni dachii fi samii kan walitti tokko taatee jiraachuu turte gargar baasne. Tanaafuu obboleessa kiyya eenyutu waan silaa sirrii kana information ammaan tana Qur'aana keessatti waa hedduutu jira. Waa hedduu jira. Waan silaa dubbatamee jechuudha. Waggoota 1400 duratti. Akkana jechuun waan silaa inni dubbate hanga irraa waan hin argaminiif waan ganaa argamuuf taa'uu fi waan argamaa jirullee dogongora keessatti argamee hin beeku. Wanni inni dubbate hundinuu mul'achaati jira. Mul'atee jiralleedha. Ganaafillee mul'achaa deema. Mee waan kana poointiin silaa amma isiif kaase kana eenyutu dubbachuu danda'a? Waggoota 1400 duratti akkanatti bifa sirriitiin eenyutu kan nu danda'a? Eenyutu waan kana barreessee kaa'e? Eenyutu gaafas dubbate? Rabbii tokkicha. Rabbiin tokkicha odoo waan takka hin uumamiin duratti jiraachuu ture. Rabbii isa tokkicha jabaatu dubbate. Abdiin qaba.